Ashama akkam jirtu hordoftoota keenyaa guyyaa gootota ebla 15 yaadachuun hundatti barbaachisaadha. Gootonni guyyaa goototaa kana keessatti aarsaa guddaa kaffalaniitiin darbaniitiin jiru. Oromummaan akkamiin akka gad dhaabbachuudha danda'u nu barsiisanii Oromoon gosaan, amantaan, kutaadhaan osoo addan baane kaayyoo isaarratti cichuu akka qabu, wal malee akka eenyuyyuu hin qabne, rakkoo isaatiif walii isaatii qofa akka walii dirmatu waan guddaa nuuf dhaamaniitiin darbanii. Keessattiyyuu dhaamsi maal jedhanii jaallawwan qabsoodhaa kufanii Oromiyaa falmachuuf hadhaa du'aa dhandhamanii yaadannoo keenya kaasaa galiin nu gahaa jedhanii ba'aa keenya dabalachuuf of qopheessaa nuun jedhanii jaallawwan keenya nu tarree xurree dhiigaan tattaraarree akka hin diigamne eegaa daandiin lafee keenyaan jaarre. Dhaamsi kun dhaamsa Oromoon dhaloonni gara dhufullee dhaloonni keenyallee waan guddaa irraa barachuudha malu. Abbootii kanneen fagoo waggoottan 40-30 darban wareega kaffalan haa hafuutii. Haacaaluu Hundeessaa kanumti umrii keenyaa nu waliin turee waggaa 2 dura nurraa fudhatame waan guddaa nu barsiiseetiin jira. Kanaafuu dhaloota keenya keessaa yoo xiqqaate Haacaaluu Hundeessaa guyyaa kana keessatti goota Oromoo qaalii yaadatameetiin darbuu qabu keessaa tokko. Kanaafuu yaadannoo gootota kana gaafa kabajnu, gaafa yaadannu waan gaarii dhaamsa isaan dhaaman kaayyoolee isaan irratti wareegaman jabeessuudhaan akka ta'u waamicha dhiheessina. Kana akka dhuunfaatti isin gaafadhaa. Ulfaadhaa galatooma.